nyaatan malee hin jiraatanii wabii nyaataa hawaasaa guutuuf ammoo qonni murteessaadha. Qotanii oomishanii wabii nyaataa guutuu fi gabaaf dhiyeessuuf ammoo qonna ammayyeessuu gaafata. Jijjiiramaan as Itoophiyaa keessatti inisheetiiviiwwan qonnaa adda addaa bocuun qonnaaf xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa jiruunis fedhiin oomishuu uummataa daran yoo dabalu dhiyeessiin sanyii filatamaa ammoo rakkoo ta'uu hawaasni ni komata. Ministeera qonnaatti Daayirektarii Teekinooloojii sanyii baay'isuu Dr. Kaartaa Kurkee carraa misoomaa jiruu fi teekinooloojii fayyadamnee oomisha sanyii filatamaa guddisuuf karoorfamuu himaniiru. ምርትን እየጨመርን መሄድ ካለብን በ10 ዓመቱ መሪ እቅድ ላይ oomisha dabalaa deemuu kan qabnu yoo ta'e karoora qindaa'aa waggoota 10tti galmoota gurguddaa qabanne milkeessuuf sanyii filatamaa irratti xiyyeeffannaa kennine hojjechuutu nurraa eegama. Roodmaappii sanyii baay'isuu karoora waggaa 3 ba'eerrattis qooda fudhattoonni mari'achuun galtee dabaluun milkaa'ina isaatiif akka hojjetanis himaniiru. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee hawaasni aadaa qabuun sanyiif iddoo guddaa akka kennu himanii fedhii dabalaa jiru ariitiin guutuuf hojjechaa jirraa jedhani. Sanyiin hangammaatti nuti dhiyeessaa turre waggaadhaan on average yoo fudhanne giddu galeessaan kuntaala miiliyoona 1 hin caalu. Kanaaf waggoota 3 dhufan kana waggaa waggaatti kuntaalaan miiliyoona 2 dhiyeessuu qabnaadha. Inni kun akaakuun isaan baay'ata, bal'inni isaas hin baay'ata. Waggoota 3 kana sanyii miiliyoona 6 dhiyeessuudhaaf jechuudha kan karoorfannee jirru. Kana wajjin ol qabatee hanqinni yeroo baay'ee ka'u maalinni sanyii kana baay'isuudhaaf waa deemnu qooda fudhattoonni hedduudha. San kanaaf wanti safaramee kenname waan hin jiraanneef duplication yookiin immoo hojii wal fakkaatu hojjechuudhaan silaati waan biraa irratti baay'isuutu qabnu. Sanyiin tokko baay'inaan hin jira mana kuusaa keessatti hafa inni tokko immoo hin jiru. Isa kana karaa qindeessuu danda'uun kan hojjennu ta'a. Egaa akka ministeera qonnaatti karoora waggaa 3 baafanne kana sadarkaa ministeera qonnaa irraa qabnee koree olaanaa dhaabneeti kan jirru. Koreen teeknikaa hin jiraata. Koreen kun hanga naannootti kan hundeeffamu ta'a. Xaa'us yeroon qonnaan bulaan biraan ga'uuf hojjetamaa jiraachuus Dr. Girmaan himaniiru. Qonna keenya bu'uura irraa jijjiiruudhaaf galtee qonnaa calla guddistuu bal'inaan dhiyeessuun murteessaadha. Isa kanaaf xaa'oo irratti waggaa darbee qabne hojii bal'aa hojjechuudhaan xaa'oon yeroodhaan bitamee biyya akka galu qonnaan bulaa bira akka ga'u godhaatee jirra.